ergan dubbisee ani nama torba ajjeesuun faa islaamummaa keessa akka jiru ergan barbaadee dhabee boodarra masjida deemna naan jedhan ani baatii ramadaana amma namatti siqu eegalee nama ajjeesuu an jedhu dhabeen weebsaayitii garaagaraa seenee dhabee masjida deemnee salaanna naan jennaan nama ajjeesuun masjidatti ta'a jedheen haa ta'u na ajjeesan achumatti masjidatti hin du'edheen faana dhaqeen maaliif yoon hin dhaqu jedhe isaan faana soomaan jira yoon nan naqa jedhe masjida keessatti na ajjeesu bakka masjidatti har'a na ajjeesan jedheen faana dhaqeen salaata asriitti ture sun booda masjidatti nan ajjeefne baheen ane amma galgalli ga'uttiin ariifadheen shaadaan qabsiisaan jenneen gurbaan akkan musliima ta'etti na beekan inni mucaalumti inni masjida faana dhaqee salaate sun booda musliimni nama ajjeesaan tootaali soba akka ta'e baree ani galgala shaadaan qabsiisaan jedheen maal jennaan ani masjida har'a kanan dhaqeen mucaan sun guraagee yooti ani dhaqnee masjidatti ni salaanne yeroo naan jedhe masjidatti du'uufan naqe malee achitti na ajjeesu jedheen naqe malee masjidarraa dhaqeen isa faana salaateen baay'een hin naqne. Islaamummaa bira gahaa nama hedduu bira gahaa jenneeti malee gaafa akkas jennee dubbannu namni of agarsiisuudhaaf akka waan dubbanneetti hubachuu qaba maaliif Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shirkii xixiqqoorraa of eeggadhaa jedhan hedduu baay'ee isaan akkamidha jedhanii akka mixii gurraattii dhagaa gurraacha irra deemtuuti mul'attu jechuudha baay'ee dhokattu mul'atu jechuudha isaan sun immoo suuta fuudhanii eessa nama geessu normaalii gara kafaruullee nama geessan jechuudha kanaafuu riyaa yookiin immoo na argine islaamummaa keessa akkaan dhorkaadha alhamdulillah akkasii rabbi nuuf alaafisu islaamummaa numa jirtu isin akkasi dhugaa keeti wallahi nagaa alhamdulillah wanta sin godhaa jirtan inuman arga viidiyoo keessanii maashaallah waan gaariirra jirtan rabbi sinaa eegu anaaf warra sinin jedhu rabbi sininaa jedhu wallahi raazim iddoo tokko sin dinqisiifadhe dargaggeewwan akkasii lafa of dhufaa sodaa tokko malee gaafa akkasitti baatanii haqni kan saati jettanii gaafa baatanii akkasitti dubbatanii duudaman nama gammachiisa jabaaddaa sinin jechuu barbaada. Wallahi waan tokko maal akka ta'e beekta ani gaafan islaama ta'ee gandan dhaladhetti galu waggaa sadiif dhokadheen salaataa turen waan itti salaatu baadhee caakkaa keessa dhaqee salaataa ture wallahi ani namatti hin dubbadhu ani kana kaniin akkas godhaa ture ani namni na ajjeesu yookiin immoo tarkaanfii irratti fudhatu jedhee sodaa isaanii osoo hin taane ofii koo ani waa bareen dhugaa hubadheen gara islaamummaa dhaqee moor dhugaa nama kaan gara dhugaa kanatti fiduu danda'u hamman hubadhuutti ani namatti baaseen dubbadhu jedheetiin of qabee ture dhokachaa ture. Xumurarra gaafan fulduratti bahee salaatu bakka walitti qabamanii jiranitti afadhee salaateen. Wanti masgaja gaafan ani shaadaa qabadhe naa kennan hamma yoonaa na bira jira nan qaban. Bakka dhaqu borsaa koo keessa kaayee fudhadhee deeman. Bakka walitti qabamanii jiran baay'atanii dhaabatanitti baasee afadhee salaateen. Har'as yoon jiraadhaan islaamummaa nama kaanitti himana jenereeshinii kan booda jiru amma jiru kana akkatti nan hima. Yoon du'e immoo ani fuula rabbiin naqaan even I die today har'a yoon du'e ani rabbi bira gara rabbiin naqabar alhamdulillah. Garuu ani wanti na gaddisiisu tokko yoo jiraate Fooziin yenema gadi irratti gaaffii tokko na gaafatte osoo islaamummaa waliin barree ta'e naan jette wallahi gaaffii san yeroo na gaafatte nan boo'e
ani funyaan koo yoona dhaanii ani imimmaan koo nan bu'e. Wallahi nan bu'e maaliitu na boosisee haati koo fi abbaan kan koo kufrii irratti du'an ishee galte homaa godhuun hin danda'amu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti dhaqee tokko waa'ee haadha isaaf abbaa isaa gaafannaaniin isaan warra jahannamii jedhanii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabichi miira hin taane keessa galee achirraa deebisee galte. San erga arganii booda waamanii kan koollee akkasii jedhaniini to wanti natti dhagahamu har'a yoo jiraatan islaamummaa irratti hundee alhamdulillah rabbi islaamummaa irratti na ajjeesu garuu waan natti dhagahamu tokko ni jiraan waan barbaade yoo ta'e ani islaamummaa bakka everywhere ay godhan islaamummaa irraa nan dubbadhaan sodaa waa tokko hin qaban yoon jiraadhe rabbi islaamummaa irratti na jiraachisu yoon du'e immoo ani fuula rabbiin dhaqan alhamdulillah akkasi rabbi nuuf haa laaffisu inshaallah akkasi yoon jiraadhe islaamummaa irratti jiraadha inshaallah yoon du'e illee islaamummaa fi yoon du'e anaaf gammachuu kana caalaan jiran yoo waan barbaade yooma garuu waan kana hundaarra yoommoo waan yeroo hundaa peenii natti ta'u tokko rabbiin maatii koo obbolaa koo rabbi karaa dhugaa kanarra isaanaa qajeelchu inshaallah akkasi yeroo hundaa dukkana keessa jiraatta yoo ta'eeti value ifaan beektu ati maaliif amma ifa argitutti maaliif suniin ala waa tokko nagarra waan ta'eef akkasii inshaallah rabbi nuuf haa laaffisu islaamummaa irra nu jiraachise islaamummaa irratti ajjeese irratti rabbi nu haa kaasu akkasii baga jiraattanii amiin amiin wallaahi dhugaa keetti akkas diiniyaas keenya aizoomaa miti inshaallah rabbiin ka akkuma abidda uume bishaanis uume mitire waa hunduu harka isaa jira kan laaffisu isuma inshaallah saa dhugaa keetti wallaahi wanti qalbii nu cabsu yeroo hundumaa ammaatii keenyaaf keessattuu haadhaaf abbaa keenya haqa nurraa qabu haqan san wanta goonuuf osoo jiraate islaamummaa kenninaaf turre waa hunda har'a darbine garuu immoo namaa kennuu hin dandeenyu du'aa'ii goonaaf si galee yoo warri rabbiin inshaallah hamaa fidinoo fidellee bar nama du'aa'ii gochuuf hin dandeenye raasree saddaqachuu hin dandeenye si galee teenya rakkoon cimtoodha garuu inshaallah rabbitti manna inshaallah abshirsin jechuun barbaada jajjabaadhu du'aa'ii goonaaf inshaallah du'aa'ii dhuma goonaaf inshaallah kan du'aniif immoo kan inshaallah maal godhure waan godhan hin jiru wallahi akkasi jabaadha bonii maaliif baate ati qoy diiniyaas neetworkiidha natti fakkaate ati kan jedhu diiniyaas ati waggaa meeqa siluma erga islaamummaa fudhatte ani waggaa 7 waggaa 7 maashaallah quraanatu murte quraana amma qaraan jira ammas gana irra deebi'een qareera garuu okay maashaallah wallaahi akka irratti ejjettu garuu jechuun namni si caan hin jiru karaa naannoo keenyaa san namni hin jiru akka irratti ejjettee barattu kan si godhe maa inni tokkoffaan isaan namni hubatee waan tokko fudhate dirqama hin barata nan baradha bakka waan kana jedhee wannoo jedha akka irratti ejjettu garuu kan si gargaare maan yeroo hundumaa humna kasii ta'u ani guyyaa tokkollee ani ergan jalqabarraa islaamummaa akkan qoradhu kan na godhe uummanni keessatti dhalanne islaamummaa haa jibbuyyuu haa sodaatuyyuu waa'ee islaamummaa waan dogoggoraa haasa'uyyuu malee waa'ee gaarummaa amantii islaamaa waan haasa'an tokkotu jira tokko maalla haqa namaa waan namaa hin tuqanii jedhan tokko jira kanan beekta miti isaan waan namaa hin tuqaneedhaan uummatumti islaamummaa jibbu sun muslimni waan namaa hin tuqu jedhanii beekan tokko inni itti aanu waan isaanii kan tuqes namni waan isaanii tuqe namni waan muslimaa tuqe rabbiin isaanii naman dhiisu yookiin deebitee galchita yookiin si ajjeesaa jedhan kana jechuun rabbiin kun rabbii dhugaa ta'uu isaa na argisiisan jalqabuma irraa ilaa sodaadhumti amantii islaamaa fi namoota muslimaa na keessa jiraatu iyyuu isa kanatti aanee gaafan ani yuunivarsiitii dhufuu
carraa amantii duraan keessaa ba'e tokko Protestaantiitti deebi'e akkan haalaan charchii atteendi godhu na taasiseena. Moor hamman Baayibilii dubbisaa dhufe hamma wangeela dubbisaa dhufe gaaffii natti heddummachaa dhufe akka malee sumboodhaani charchiirraa baradhee xumuree ergan sartifikeeta fudhadheeti nan dhaabeen charchii dhaquu dhiise suruma isaa. Maalan godhe waa'ee islaamummaa dubbisuun eegalee. Ergan dubbisee ani nama torba ajjeesuun fa'aa islaamummaa keessa akka jiru ergan barbaadee dhabee boodarra masjida deemna naan jedhan ani baatii ramadaana amma namatti siqu eegalee ani nama ajjeesuu an jedhu dhabeen weebsaayitii garaagaraa seenee dhabee masjida deemnee salaanna naan jennaan nama ajjeesuu masjidatti ta'a jedheen haa ta'u na ajjeesan achumatti masjidatti hin du'edheen faana dhaqe maaliif yoon hin dhabu jedhe isaan faana soomaan jiru yoon nan naqa jedhe masjida keessatti na ajjeesu bakka masjidatti har'a na ajjeesan jedheen faana dhaqe salaata asriiti ture sun booda masjidatti nan ajjeefne bayan ani amma galgalli ga'uttiin ariifadheen shaadaan qabsiisaan jenneen gurbaan akkan musliima ta'etti na beekan inni mucaanumti inni masjida faana dhaqee salaate sun booda musliimni nama ajjeesaan tootaali soba akka ta'e baree ani galgala shaadaan qabsiisaan jedheen maal jennaan ani masjida har'a kanan dhaqeen mucaan sun guraagee yooti ani dhaqnee masjidatti ni salaanne yeroo naan jedhe masjidatti du'uufan naqe malee achitti na ajjeesu jedheen naqe malee masjidarraa dhaqeen isa faana salaateen baay'een hin naqne. Islaamummaa otoon akkanumatti sodaadhuun isinitti siiqee isin wajjin jiraachaa ture. Yoo na ajjeestan na ajjeesaa hidheetanuma jedheen galgala sana gaafas shaadaa qabadhe. Erga akkas ta'eeti ani ilaalchi hawaasa ani keessatti dhaladhe suni ilaalchuma dogoggoraa nama ajjeesuu jedhu kana qabuyyuu akkam godheetiin jijjiiruu danda'a kan jedhu gaaffinatti ta'e. Erga guyyaa sanii eegalee. Innaa dhugaa dubbachuuf ani salaata akkamitti akkan salaat maal jedhe akkan salaat guyyaa tokko qofa natti gaafan shaadaa qaban. Erga guyyaa saniitti ijoolleen satta akka eessa akkan jiru na guban qaban. Maaliif ofii koo dhugaa jirtu hubadheen gara islaamummaa dhufe namni akkas ta'e naan jedhee that's not my business. Dantaa koo miti isa. Ergasiitii namootaan dhaqee deemee bira dhaqeetiin ani quraana qara'uu barbaada akkas jedheetiin gaafadheetiin bira deemee akseesii namni naa mijeesse haala naa mijeesse hin baradhee osoo hin taane ani quraana qara'uun barbaada akkas jedhee gaafadheetiin baradhee dhugaan hubadhe kana akkamittiin hawaasa san biraan gaa kan jedhu jalqabarraa qabee gaaffii kooti ture anaaf jechuudha. Kanatu akkan ganda sanitti deebi'ee islaamummaa isaanitti himuu na taasise. Inni tokko immoo mucaa seenaa jedhu san argite. Seenaa kan jedhu kaminni? Inni Finfinnee mucaa waliin yeroo baatii ramadaanaa keessa waliin turre tokko seenaa camadaa mucaa. Inni Finfinnee dhufe masjida wayii bite namni wayii manuma jireenyaa namaa bite masjida nuu bitan achitti. Sun booda namni azaana baasuun jiru filaashii itti sakkaameet azaanni azaanamu. Yeroo azaanni xumurame filaashiin irraa buqqifamaa jechuudha spiikerii achi jiru sanirraa. Sun booda seenaan dhufee Finfinneetti wal agarre. Seenaa ani duraan dhagaheera malee ani isan beeku. Finfinnee masjiida naannoon ani itti quraana qara'ee dhufee achitti wal barre isa faana iyyuu qaamaa waliin beeknu ture. Sun booda ani gaafan isa argu ani nama tokko akkana argadhe maal gochiin as taa'ayu jedheen isaan faana galee jechuudha warra majliisa Oromiyaarraa xalayaa
hundeeffama majlisa aanaa san irratti irraa fudhanne dhagnee biiroo barbaachisu xalayaa san galchine amma alhamdulillah nama 30 caallee jira. Akkasii sihiinaa maaliidha jedhanii yeroo hedduu waan akkasiin irratti kaasaniiru ture illee ani yoo na hiitan warra lallabu kana isaan kaan faana na hiitu yoo nu dhiiftan immoo hunduma keenya nu dhiiftuun jedheeni akkasii har'a Usmaan ibnu Affaan faa Abubakar Siddiq faa Khalid ibnu Walid faa hin jiran kana beekaa muslimni hundi fakti kana beekaa ergamaan kana booda dhufus hin jiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimul anbiya kanaafu responsibility yookiin immoo dirqamni ergamaan rabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau kana ayah jedhan ilmaan muslimaa har'a jiran hundumaa kanarra jira jechuudha. Kanaatiifuu ayata tokkollee taatu waan dhageessan waan beektan dabarsaa kaaniif himaan jira. Ani kana qabadheen hawaasa sanitti islaamummaa hima jedheetiin bahe. Islaamummaa nama kaanitti himuudhaaf ani haafizul quraan ta'uun narraan eegamu immoo. Nama quraana guutuu isaa sammuu keessatti qabate ta'uun narraan eegamu. Maaliif ayata tokkollee taatu waan narraa dhageessan dabarsaa waan jedhaniif ergamaan rabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanatu ani beekumsa qabaadhee yookiin immoo waanan beekuu qabuun narraa eegamu beekeetiin achi deebi'ee ganda sanitti galee ganda musliimni hin jirre san dhaqee osoo hin taane waanan beeke kanarraayyuu rabbi boru na gaafatuuf ta'a. Kanarraa gaafatamuun koo hin hafu kan jedhutu ganda sanitti na galchee ganda san na deemsisee hin jedhaan kenna dhiifama hedduus dubbadhe garuu. Hedduun anis hedduu si dhaggeeffataa jira waan barnootatti waan ta'eef yeroo barnoota karaarra deemtanii barsiistan kana akkiitti lubbuu keessan dabarsitanii kana ni beektu miti. Mudannoon inshallah mutuun jiru osoo si mudatees karaa rabbii fuuldura dhaabbannaa inni haqa isaan lallabnaa. Akkuma amma jettee kaatee jecha takkas taatu rabbiin tokkichummaa isaa dhugoomsuudhaaf afaan feene barsiisuu deemna kan jedhu irratti lubbuu keessan dabarsitanii karaarra dhaabbataa jirtu. Karaarra dhaabbachuun kun waan qoosaa miti mirga dhalli namaa hin ergamne keessa jirra Itoophiyaan. Wallahi inshallah rabbi sinaa eegu dargaggeewwan akka keessanii wallahi rabbi naa baay'isu inshallah. Rabbi sinaa baay'isu. Garuu yeroo duraatti Fidiniyaas kanan jedhu quraana eessaa argatte? Quraana afaan Oromootiin argattee dubbiste moo Amaariffaan argattee dubbiste moo jechiin haayaan si booji'ee gara Islaamummaa si fide isa kami? Quraana afaan Oromoo naa kennanii ture. Baay'ee gaariidha. Hunda dura weebsaayitii tokko jira. Weebsaayitii www